Nambe kan jenne amar bifa metaan dha jenne. Ashama obboleewwan kun nageenyi waaqayyo lafa jirtanitti isin yaa baay'atu ani jira obboleettiin keessanii arra soofaa bituu dhufee jira. Warreen mana keenyaaf haadhisii taatan subscribe godhaa viidiyoo keenya ilaalaa isiniin jira. Kunoo soofaa bituu dhufee irrallee soofaan hin jira. Baay'ee soofaa babbareedatu jira. Har'ammoo gara intilitti kana fe'u tokkoon bituu dhufeera. Ani kaduu kana maratee bite isinitti nan agarsiisa. Viidiyoo qulqullina hin qabu jechuu dandeessu amma bareechee isinii waraabaa abdiin qaba. Mooyiraan koo rafee jira mana keessa. Kophaa kun dhufee irra soofaan iddoo hojii jira. Kunoo soofaan kunoo asiin jira soofaan kun. Baay'ee bareeda soofaan kun haaddisii dhufee jira. Kan akka dheengaddaa miti kunoo miilli isaallee warqii qaba. Inni dheengadda filadhee bite nata biraatiin miti akkuma argitan sanadha. Kana isiniin jira asillee hin jira kan biraa kunoo. Abbaa torba jechuudha. Kanan maratee amma bitee ka'e immoo isinitti agarsiisa garuu amma filaalaa isin kana. Namni keenya kaajaa namatti babaasu jiru gadi qabachaa nama waraaba. Soofaan kun inni gadda bite immoo kunoo asiraa gaaf sanbataa ganama deema. Sanbata ganama dhufee feesisaa. Kunoo asiraa jechuudha. Namni jedhee gadda. Amma immoo kanan maratee jaalladhee haadha qodaa wajjin walii galee bitee ka'e kunoo isa kana dhala. Isaan marra dhaabadhaa jiru kana jechuudha. Birriin isaa meeqaa jechuu dandeessu akka dheengaddaa miti soofaan dabalee akka dheengaddaa miti soofaan baay'ee dabaleera dhugaa waaqayyo isinitti hima. Gabaa kaastamarii gabaa keessa jira kan ta'an akkanarraa siqe. Baay'ee dabalee jira soofaanii birrii meeqaan bitte kana jechuu dandeessu kanumarraan isinii kaasan harka koo amma kun tiraansfarrii godhe harka koo irraa itti dabarsee ka'ee jechuudha. Tasgabbaa yaasaa itti gistii yeroo viidiyoo waraabdu jettanii ishi. Nan tasgabbaa mooyiraamtu koo kana hin jeeqneef inni muddamee haasaa viidiyoo addaan na kuchisiisaa laatanii jiran. Birrii kuma dhugaadha soofaan hin waddadee birrii kuma 45 hin bitee ka'e kana birrii kuma 45. Isinii galee birrii takkitti keessaa hin buqqisu kunuu si taanaan malee 47 naan jedhe. Si taanaan waan nutti deddeebitee fi gadda kana bite kunuu biraan qaba akkuma argitanii xarapheessaan ani bitellee kunuu achi gubbaa jira. Miila isaa bichaan natti mul'ata haala seeraan natti mul'anne. Gatii ati nuti dhugaa waaqayyootu kan kooti sunis innaan sun hin jedhu bitee kan hin jiru jechuudha. Gatii ati nuti deddeebitee malee akkanatti hin gurguru nama biraatti 47 naan jedhe kunoo kanaan bitadhee 45 kunoo namichi irra taa'aa jira. Akkana ilaa fudhanne biteera hin jiraane ho'i ምንድን ነው? አይ እያሳየን እንትን አይደል ይዘሻል አይዞሽ እንዴ ያኔ ነው እኮ ወስጃለሁ ከፍያለሁ ችግር የለም አይነቱ ለማሳየት እንደዛ ከሆነሽ አይ አዘነቀጣችሁ አዎ እንዴ ልጄን አላያችሁም ልጄ ዛስ ይቼ ገዝቼ ሶፋን መረጣ ደግሞ ጃለተኒ ይላላ ዝሩ ባርቡቹራፊ ሶፋን ደግሞ ብሪ ከመሻንታ ወና ጀራኒ እቹ እኔ ካነ መረጣ ቢተገሩ ኢሳማ ለምችራ ታጅሩ ሰላ ኩኖ ሰላ Isaan maraatadhee bitadhee jechuudha kan jarri ilaalaa jiran hin jaallatan maali jechaan hin jira dhageessanii marfa koosin eegan maaliif na ilaarra teessuu qabdii kaffaleeran jiran kuma 20tti kaffaladheen ka'e kanaaf immoo hunda waan hin kaffaluu dhiiseef qaniidhaan gabaan dabalaa jira waan ta'eef gaafa roobii ganaman fi'aa isaa roobii ganaman kuma 25 immoo itti dabalaa jechuudha kunimmoo birrii kuma 50 naan jedhanii tokko lama sadii afurii 5 6 tiraasiin isaa Rico Shantama kun mana keessa inni sinitti agarsiisaa hin jira ambiraasi kunillee akkasuma jechuudha gatiin isaa sintu ነው የኛ ሶፋ እኮ አይደለ kanaafuu akkana jedhe mucaan jechuudha ma kantamta kan jedhe kana kan jarri ilaalaa jiran jechuudha kanarraa immoo jaran abbaarree kanarraa fi bitadheera waan ta'eef dhugaa arbachuudhaaf kanan bitee maal abbo kuma 45 nan kana bitee maal kan kofra turee deemaa narraan jedhee hindaa kunis hin jira kun immoo 55 jechuudha baay'ee guddaadha soofaan kun ilaaluu dandeessu waan inni kooti isaan irraa dhagahee kunoo laana bukkee jiru waan ta'eedhaaf kunoo laana inni gurguru suuraa jira waan ta'eef mataa nama kana ilaala dammoo oromiffaa hin beeka kun waan sin garramu afaan oromoon waraabara waan ta'eef tarii gatii nuti dabalte nus hobdee akkasin naan hin jenne ragaa wajjinaan kunillee birrii kuma 55 naan jedhee soofaa kanaa jechuudha laagitanii Aman guddatu laala tiraasiisa sosanammoo kan saamiti waan ta'eef itti ilaalina kan saa isaanuma warqii qaban kanadha jechuudha. Abbaa torbaati isaan kana tokko 2 3 4 5 tiraasiin isaanii kanaan 6. Ela soofaan nimti ebbaan nimti beestaalii qabu kuni tokko nimti isaa kun bichaan ammanni ta'u laala. Gaggalabatee sunitti agarsiisuu fi
akka tokkoon viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef dhiifama naa godhaa natti hin tolu siin hin jedha. Xarapheessaa kan immoo hin dabalee birrii 11,000 naan jedhe xarapheessaan kun. Sinii galee birrii 11,000 naan jedhee jechuudha xarapheessaan isaa faana kan gurguramu kun jechuudha. Kun kophaatti birrii 55,000 akkasumatti alaa kaaseetu qannasaa ol deebi'e kun immoo birrii 49,000 kana jechuudha. Kana birrii isaas barreeffama wajjin barreesseeni mucayyootti ergee ture 49,000 jedhee gannatti la soofaan kun 49,000 sitten barreessee ergee waan ta'eef akkan sossobnee jechuudha. Isiniin warra yuutuubii irra jirtanillee sin sobuun barbaadu. Kana dhiisnee sana 45 bitee fi gannatti ilaa kun nusa quba kootti qabaatu sana jechuudha. Kuni 49 jechuudha kun. Akkasumatti dabalaa deemanii gatiin isaanii akkasumatti dabalaa ol dhufanii kunoo meeqaa jechuu dandeessu qalbiidhaan qalbeeffadhaa kan barbaadan screenshot gootanii naa ergitu. Kan koote lanni bicaan suni inni gama jijjiiru suni teessoo isaarraa fuudhamee mukti isaa kana la jiru latiraasiin inni gamaa sunillee kan koote anan bitee kaa'ee jiru. Kan koote naan sin jedhu kanuma keessantu kan koote kanan iftaan feesisu jechuudha gaafa sanbata. Kanaafuu kunillee 52 naan jedhanii ቤቢ ተኝቶናል እዛ ጋር። አዎ እስከዛ ደግሞ ትንሽ ቪዲዮ ሰርች ነው ብታቀርጸው እኮ ግራገ ለምን ያ ልጅትዬ ራብ ኢየሱስ እሱ ስለተኛለ እኔማ ባለቤትሽ የመጣ መስሎኝ አይደለም። እሱ ደግሞ ቶሎ እኔ ረቦኛል ምሳሌ ብላው ያው ያለ ነው። ለዛ ነው የሚቀርጸው። እኔ ያላችሁን ገቲ ያላችሁ ገንዘቡን ያናገርኩ እኮ ደንበኛ ብላችሁ ነው የምትቀርጸው። እኔም ለዛ ነው መጣው እንጂ ሌላ ቦታ ስንት ብር እንደሆነ አዎ እንዳይደብራችሁ ነግሬያለሁ። እሱ ከዛ ልጆቹ ካዘዙ ደግሞ አሁን ድጋሚ መጥቼ ነው የሚገዛው። ለዛ ነው የሚቀርጸው። እሺ አዎ ሶፋችሁም ያምራል። እሺ ከናፉ ሙጫጅን ያሶምኔ ሙጫ ከዘት ገቴ ቪዲዮ ራባር ተዳንጀሬ ሙጫን ኮ ኩኖ ረፌ ጅራ ሶፋ ዱማ ሳኒ ረፍሴ ሞይራ ኮ ረፍሴን ቪዲዮ ደቂቃ ሰደቲ ወራቤ ወብሌ ወንኮ ዩቲዩብ ኮራ ገለኒ ኢላለን ተገርሲሴ ተኒ ጋራ ጃርሰ ኮቲ ፊጋ ዱጋ ዋቀዮን ስን እንጀለቶና ዱኩቡን ከያል ጋራ ቁርሲ ጥነሽ ተኮ መለኛ ነገናም ጥቆ ተኮ ከናፉ ሶርሳ ደሞ ሚሳ ኦፊሳ ብቻ ይደቴ ደሜ ኢሺራር ከተ ደቂቃ ባማ ዳቦ ብቴ ፉዴ ቦት ደበለ ቹራ ሜሻን ፌሰ ሰደን ፈናን ፈዲንገ ተመናበ ባትሪኑ ረተ ጭፈረ ስልኪ ካን ትራሲን ያኔ ነው አይደለም የኛው ትራሶቹ ወንድም አንተ ያኔ ነው አይደለም እነኚህ ቢጫ ትራሶቹ አዎ አረንጓዴ ከነጎዳ ምጭ ነው ማለት ምን ጭ ነው እንደዛ ነው አማርኛ አዎ አይ ለሳያቸው ብዬ ነው እንጂ ውድ ቢጫ ነው የሚባለው ይቅርታ ያስቀምጣ ነው አቧራ እንዳይጠጣ አመሰግናለሁ እሺ 6 ፍሬ ነው 7 ፍሬ አዎ ሁሉም 6 ነው እሺ ከዛ አዎ አሁን 6 አመት ነው አሁን በቃ ተውት 7 አይደለም አይ አሪፍ ነው ኩኖ ካናሌ አርጋ ሶፋ ካና ጀቹላ ብሪ ኩማ ሻንታሚ ተኮ ይበሻና እንጀ ጀቹላ ካና ቹ ሶፋ ሰሞ ይራን ረረፈ ጅሩ ጉዳ አይደለ ጀብነሌ ባየ ቀበና እንጀዴር ትራሲ ሳሰሰና ቢቴን ጅራ ካን ሳሰና ትለካይና isa kan daalacha kana lamaani sitilakkaayina tiraasiin isaa kunoo asuma kaasee kan moeraa itti shaffane jiru sana faana jechuudha birri 51 fi birri 500 jedhe har'a jechuudha gabaa har'aati dhugaa waaqa jiraata soofaan dheengadda birri 40 soofaa la sana dheengadda biti har'a birri 1000 meeqa akka dabalan birri 7 dabalan har'a soofa kanarra dhugaa rabbii isinitti maayira maaliif akka qodaan maraate hin beeku kunoo warreen kana barbaadan ijoo jiraata 51 500 jedhamu kun immoo birri 53 naan jedhe xarapheessaa kana malee jechuudha birri 53 naan jedhe qalbeeffadhaa daraa keessan እሺ yoon immoo jarjaree dubbadhe dhiifama naa godhaati tarii kennaadhuma waaqayyoos ta'uu danda'a suutadhe noof dhiiban isa dubbatan sanis hin beeku ela teebs xarapheessaan TV wajjin gurguramu kunillee antini wajjin gurguramu kunillee jechuudha birri 11 jarra ziruu waan sin hin somne waan ta'eef qodaan sinitti immoo borsaa immoo borsaa wajjin binnaa kan jenne borsaan kan kooti daanxalaanis kan kooti mucaanis kan kooti faana hin bittanii ani intalli keessan immoo huqqee malee asisinii jira kana fakkaata viidiyoon kuni isiniif hin gadhiisaa warreen maraxattanii warreen kana maraxattan kophaa kan kanaa footoo kaafadhaan atti ergadha warreen kanaallee barbaadan kophaa footoo kaasaan atti ergaa kunillee akkasumatti screenshot godhaate jechuudha kunillee inni beestaalii qabu kunillee akkasumatti ergadha yoon ariifadhe isinitti haasa'ee fi soorii na of galchaan siniin jedha abbaa 53 kun immoo inni itti qabaa jiru kuni akkasii siniin jedha obboleewwan koddoo barbaadanitti sinii geessuu nan danda'a warreen arsii baalee roobee yoo jettanis ምንድነው ወልሶ geessuu dandeessaa tan nan geessa achumaan nu geessee qochoo nyaadhee gala tullu boollo sinii geessuu nan danda'a hawaashi bunee jettan sinii geessuu iddoo barbaadan
tafkii isinii geessuu nan danda'a. Warri karaa biyya jaarsa kooti. Warri karaa biyya kooti immoo hamboo isinii geessuu nan danda'a. Geedoo geessuu nan danda'a. Hoolota geessuu nan danda'a. Baabbicha geessuu nan danda'a. Hamboo bakka wanni waan kana fakkaata isinii geessuu nan danda'a. Warreen dafee isinitti haasa'e dhiifama naa godhaa isiniin jedha isiniin jaalladhaa. Viidiyoon biraan ammoo walitti deebinutti nagaan tura kunoo maraxadhaa akka barbaadanitti iskiriinshuut godhaa ergadhaa. Warreen mana bal'aa qabdan kunoo bal'aa akka kanaa. Warreen mana xibbaa bal'aa qabdan ammas kan biraa bal'aa akka kana laa kun inni gahu. Mana guddaa akkamiitiif ta'a jechuudha. Warreen mana makakkalanyaa xibbaa qabdan immoo kunoo isa alaa kanaa jechuudha kana. Intini godhachuu iskiriinshuut godhaatiin haa ergaa. Gatii isaa immoo tokko kunoo isinitti himeera adaraa keessan qalbiidhaan. Akkan jarjaree watawwatee haasoo otoo hin taane qalbiin dhaggeeffadhaa ilaalaa. Na ergadhaa na ajajadhaa iddoo barbaadde isiniin geessaa waaqayyo siif faana haa ta'u lafa jirtanitti warreen na jaallattanii warreen guddina koo hojii koo barbaadanii yeroo biraa walitti deebinaa manatti nagaan nu turaa mucaan kun as taa'ee waan naan jedhu beeku abbaan mi'a akkanatti isinii watawwataadha waaqayyo siif faana haa ta'u lafa jirtanitti isin haa eegu gooftaanii chaawo yeroo biraa walitti deebina nagaan turaa viidiyoon hamboodha kaleessa malee hin gadda soorsaan deemee lafa biteellee ganaa isinii gadhiisa. Moeraa ko har'a diingatu mana fuudhee beeka akkuma isinitti mee caammallee ittiin kaawusne dhugaadha akkanatti fuudhee iddoo soorsaa deemuufan jira amma waaqayyo si faana haa ta'u I love you so much ciao.